abbaan gadaa afran qalloo nuufi Soomaaliin dira dhawaa lafa waliin qabnaa jee. Ummanni jechuudha Soomaalii oo manguddoo fi abbootiin gadaa Soomaalii akkasii waliin qabnatti beekanii. Kana isiniifin gaafii godhe gama biraatiin akkaataa itti dira dhawaan gurguramaa jirtu isiniifinuma hanga dhumaa dhageeffadhaa fiidiyoo tana share waliif godha. Tun jechuudha waa'ee dira dhawaa irratti taxumuraati haasawni kiyya. Lafti dira dhawaa akkaataa itti jechuudha Soomaalii gurguramaa jirtu. Soomaaliin tuni wal jaarteetuma jechuudha maqumaan gartee nama tokkootu jechi ikhtaara jechuudha nama diidanfaa jechuudha barreessee ifuma keessatti akkanumatti ikhtaaraan beekaa jechuudha. Ikhtaarri humni takka jechuudha haare meetira 10 taati. Akkasitti jechuudha ikhtaaraan xarafa dira dhawaa gama hundaanuu naannooni bitu jiran jechuudha. Bitanii mootummarraa bitanii beek. Sigalee mootummarraa akkasitti bitaniiti ikhtaara humna haare meetira 10 taati jechuudha. Namuma kanaatu kaduraan maqaa duraatiin bite gama booda aneetuma akkasumatti jechuudha ikhtaaraan gurup bijaanii namnummaan tokko chokonoma maqaa nama tokko nama 10 barreesse akkasii mootummarraa bitaa jira jechuudha ikhtaaraan. Sigalee haare meetira 10 namni tokko wal jaaranii wal yaamanii guruppiidhaan wal yaamanii akkasii bitanii jiran. Keessoo ammoo fiidiyoo jechuudha miciyyoon takka dhalaammaan tana dira dhawaa keessa dubbatte akkatatti jechuudha nama mana irraa haasaa jiran nama Oromoo dhageeffachuu hin deessan isinii galee. Akkasitti gurguraa jira jechuudha mootummaan. Ammoo akka jechuudha kaantibaan keenya kabajamoon Jawaar Khadir jechuudha jeetti lafti shunkurtaa taate moo dinnicha taatee kan baasanii gurguran. Shunkurtaa fi dinnichaa miti. Shunkurtaa fi dinnichaa dhugaadha eega buqqaate daandiirra baasaniiti koottaa bitadhaa shunkurtaa jaanii garsiisanii gurguran. Ammoo dachiini akkasittiin gurguramtu summaan akkasittiin gurguramtu akkasitti uummanni ijaan agara waan kararra baafamee gurguramtee koota dachi qabna jaanii kararra baanii nama yaamanii miti. Faallaadhaanii uummata burjaajeessuudhaaf jechi kunuu dubbatamee hin jaakka kiyyatti yan. Isin galee lafti immoo akkatti gurguramu jirtu ikhtaara saniini Soomaalii wal jaartee bitachaa jirti. Ikhtaara humata kana nama tokko bita jechuudha. Beekaa nama jechuudha guruppiidha jeetuma nama wal barreessee. Ikhtaarri humna takka 10 haare meetira 10 taati. Haare meetira 10 hisaabi gaadachi jechuudha ooyiruu takka ooyiruu lama geessu. Akkasitti bitatanii jechuudha booda jechuu gizee heddummaatan gizee jechuu bulchiinsi isaanii jechuudha dhufee bakka aangoo san ga'ee maastaa waliin tuqeetuma yaa'ii kaasa saba waliin dho'ee gaafa jechuu Soomaaliin hedduutti marsitee jirti haatee uummata kana qabeenya isaanii Oromoo barbadeessite jechuudha biyya baafachiifti jechuudha. Jijjiga akkatti nu harkaa baateen fakkeenya isiniif godha. Jijjigatu jechuudha lafa dhiisee fi hundi jechuudha lafa jaarsoo warra gursumirra jiraachaa ture. Jijjiga keessa akkasuma jiraachaa turan. Dhufanii bulchiinsi jechuudha mallas dhugaadha magaalaa gudditti jijjigata yeroo haa taatu jee uummata qobsiise. Mootummaa jechuudha Oromiyaa gaafsanii assanalirraa jechuudha akka yerootti farramsiisan. Amma immoo guyyaa xumuraa akkataatti Oromoo keessa baasan akkasumatti irratti wal guuraniituma xumurarraa jechuudha engadduma gaafa abiyyiin aangoo dhufuu deemu bara 2018 jechuudha. Oromootti kaasee abdiilee Oromoo fi Soomaalii waliin dho'ee uummanni duraanuu marsee akkasitti ikhtaaraan lafa bitatee marsee qabaa miti. Qabaniituma Oromoo fi qabeenya isaanii manneen isaanii waa hunda diiganii barbadeessanii baqachiisan Oromoo. Oromoon gaafa baqattee jechuudha iyyattee uummanni Oromootis dirmannaa ta'ee fi jechuudha fuudhee ammarreessee jechuudha kaambii ammarreessaa adaree qubsiisanii achirraa jechuudha wazza'an karaa kaan dukaam kaan Oromiyaa tana keessa Wallaggaa garagaratti jechuu qubsiisan. Akkasii jijjiga guutumatti Oromoo keessaa jechuudha Oromoo keessaa qulqulleessanii Soomaaliin bichaan itti haftee lafa Soomaaliin godhattee jechuudha. Dira dhawaanis booddeenis akkuma jijjigaa tana quba qabaadha. Dheengadda ta'ee jijjigaa sanuu jechuudha Oromoon gaafa akkasii dirmannaa gooteef san silaa lafti ta'e isaaniiti achumatti waliin deebianii qubatanii yaanii jijjiga san qubsiisanii qabeenya isaaniitti deebisiisanii fi jijjigaan garraan tanaa jechuudha walqixatti Oromoo fi Soomaalii wal keessaan keessi jiraatti malee akkasitti Oromoon keessaa baafamtee jechuudha lafti ta Soomaalii taate Soomaalii mira kan hojjetu jechuudha. Kanaaf ta dira dhawaatis booddeen isii tanuma quba qabaadhaa fiidoo tana share waliif godha waa'ee dira dhawaa irratti xumuraati wanni dubbannu hin jirtu jechuudha san isiniif dhiifna gaafa jechuudha abbootiin amma abbaan gadaa jechuudha lafa waliin qabnaa jee gaafa boruu jechuudha Oromoon Soomaaliin akkatti lafa saamaa jirtu isinii meetiin jira akkasitti jechuudha booda bulchiinsi isaanii gisee dhufe Oromoo keessaa baqachiisan ammaas Oromoon fuuteetuma jechuun mata kaan bakka biratti jechuudha faffacaaftee dira dhawaa Soomaalii dhiifti jechuudha. Kanuma karaa biraa tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf abbaan gadaa kunis abbaa gadaa hin ta'in dhugaan isinii himaaniiti. Abbaan gadaa nama isin abaaru abbaa gadaa jechuun nama seera walqixxummaan nama kana hamaa fi gaariis jallaa fi diriiraas hadhaawaa fi mi'aawaas isaa hunda walitti qabatee waliin jechuudha. Oofu malee walitti araarsaa
jecha tokko faarsaa gama kanaas godha akkana godhu ijee kana baara nutis alagaa firoonfachuu hin qabu alagaa la jechi gartee miti Oromoon bar diina isaatu ni haammataa jiru jechi kuni dhukkuba tiruun nutti dhukkuba gartee miti dhibee sammuun nutti maaliif jennaan wanni kun waan akka malee nu miidhaa jiruusi nuus dhukkubsaa jiru nama dhugaadha alagaa ta'uusi saba tokko kasi haammatee wajjin irra jiran nu tokko beeku akkasitti haammatee wajjin irra jiraata alagaa ni haammata jettanii alagaa diinaafuu ni haammata diinaafuu jechuun bakka qabaa wajjin jiraataa jettanii wajjin jiraanna yaani tuma uummanni akka jechuudha diina firra galchee booda ifiin ajjeesu ifiin jechuudha ifumaan jechuudha if buqqisu godhu jirtanii jechuudha jechi tokkichi kun jecha akka malee nuus gubaa jiru kanaaf dubbii xumuraati kana dhaamsi kan xumuraa waa'ee dira dhoorratti galatooma assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh